Seenaa eenyu jedhu? Eessaa deemta? Oromiyaa irraa dhufne wal dorgommii sirbaatu jira jennaan. Gandi kee kootis akkanii leenjii sirbaa qabu laalanii attee dorgomta malee jedhanii jina erganii gandarraa hiigaa waraqaa ragaas qabna waraqaa ragaa baasnee fiduu hin dandeenya sirbuuf dhufe. Haati manaa kiyya sirba koo kana hedduu jaallatti. Egaa isii dhumtirattee mukkurta malee jennaan haamilee kanaaf ta'e irra guddaa isii dhuma. Kanaafanii gara keessan nu isinis akkana yeellaa sinne abdiin qaba. Kaaseeta tokko gurra ummataatiin nan gaha jedheetan yaadaa jira. Egaa. Gara gandaatii dhuftee? Gandarraa nama ergine waraqaa fudheen dhufe waraqaa. Waraqaa iyyamaa qabda? Qaba sirbuudha. Sirba kanaan irra guddaa beekama sagaleen kee jedhu. Sagaleen kee innaa dhageesse simbiratu mukarraa harcaatii naan jedhu. Gariin immoo kan of wallaalee fa'i akka kan of wallaalee kuufee jirannaan. Warroota gandaatu siin jedhee? Waraqaa ragaas qaba immoo qaba. Anumatu ofii immoo baase warri gandaanaan kennin qopheesse amma gurra simbuutu jedheetan nufe. Amma mee nuuf jalqabi gaa? Ulee kee lafan kaattu? Hin ta'u gaatiin akka harka tokko harka kana tokko lafan kaanamu kan maal jedhaa deeme. Doga baashii kiidaalonni koo jimma baajii farii guddinni kuu. Baay'ee sitti gargar baay'ee yaada deemu abbaa gootaani. Abittan nangalaa makiinaa dabalataan barbaadaa miinaa. Miinaa jaalalloo yakinaa guyyaa rabbii jedhee wal argina. Yaajiruu suudhaanii tasaa jomnee dhumnee gubaadhaanii. Kan nu beektasumaan hangallee waan hangurraan nageenyee nagarre. Nae kertaati jabsa la kichuudhaan jedhini la tuskee siiruun waddaa bichuudhaan jedhini kumaan bunaa koftii gubatu nana goroblooyi kottuu gurrisii nubatu. Dhaabaa meenuuf ga'eera. Maal dabaluu kan biraa jira. Nama hedduutu gara maal akkamii of wallaaltanii muuziyeemti. Dargaggoo kun hedduutu of wallaalee kan machaa'ee jira. Kanuma qabattee dhufte jechuudha. Isin baroo jiru. Kanuma qabattee dhufte. Isin baroo jirti. Sirbi kee kun hadhaanfaan si dabarsu natti fakkaatu. Otuu sirba biraa deemtee yeroo biraa yaaddee itti yaaltee deebitee dhuftee natti baroo fakkaata. Maali attata nuti waraqaa gandaas qabaa gandarraa namni meeqa kan ragaanaa ba'ee dhagiin sagalee dhufee kun hin ta'a jennaan hin dhufe nama taataa yoo rabbi jedhedhaan jedhanii gara keessan dhufe attamitti hin taane. Kun wal dorgommiidhaaf hin geessisu kun sirbi kee kun hin geessisu cirraashuma waan hin geessifneef sirba biraa yoo qabaatte waa biraatiin dorgomtee itti yaaltee warra beekaa bira deemtee irratti ilaalchifattee dhufuu kee. Beekaan abbaa baroo laaloo jaalu jira. Abbaa baroo laaloo hin ta'aa jedhanii jennaanii isaan bira deemee tabiyyee hin ta'e dhufe attamiin ta'u jettanii. Kun haasaa ganda keessaati. Haasaa ganda keessaatiin wanta deemu hin jiru. Ati nama biddeena ijaarrachuu deemuuf waan taateef sirba biraa filadhuuti. Otuu sirbiteef irra naaf gaarii natti fakkaata. Hin ta'u jettanii? Inta hadhaafi in dabarfatta dhiiseera hadhaafi in dabarfatta garuu itti yaaliiti kana
caalaa akka itti dabarfachuuf yaadii isa lammaffaatiif waldorgommii isa lammaffaatiif kanarra fooyyessii naaf deebi'i kottu nagaan jiraadhu Galatooma. jedhi.